Walwaraansi guddaa waboo fi mootummaa gidduutti deemaa jiru ammaachuun kan itti fufe waraanni bilisummaa Oromoo waboon giddu galeessa Oromiyaa lixa Shaggar keessatti humnoota mootummaa barbadeesseen jira yoo jedhus mootummaan gama isaatiin rayyaan ittisa biyyattii ibsa baaseen zoonii lixaa keessatti aanaa Jardaagaa Jartee fi bakkoota hedduutti hidhattoota barbadeesseen jira jedha. Waboon godina lixa Shaggar aanaa Tokkee Kuttaayee iddoo addaa Baabbicha Abbaa Hiqaa jedhamu keessatti tarkaanfii jabduu fudhateen lola jabaa kaleessarraa kaasee hanga guyyaa har'aan tanaatti gaggeessaa jiruun humnoota mootummaadhaa hedduu isaanii barbadeessuun Kaamboojii akka jiru beeksisee jira. Walwaraansi waboo fi humnoota mootummaa gidduutti deemaa jiru ammas hin dhaabbanne jabaachuun itti fufee jira. Kana malees godina Horroo Guduruu Wallaggaa lafoota hedduu keessattis walwaraansi jabaan mootummaa fi waboo gidduutti deemaa jira. Yeroo waboon kana jechaa jirutti ammoo mootummaan gama isaatiin zoonii lixaatti Horroo Guduruu Wallaggaa ajaja lixaatti ammoo ajajoonni waraanaa raayyaa ittisa biyyattii humna bobbaasanii opereeshinii gaggeessaniin aanaa Jardaagaa Jaartee keessatti hidhattoota booshanii barbadeessanii jiru. Gareen shororkeessummaa kun nagaa naannoo booressuudhaaf fi akkasuma ammoo jeequudhaaf socho'aa kan ture yoo ta'u humni ittisaa tarkaanfii fudhachuudhaan ammoo dirqama isaa baatee kaanis booji'ee kaan ajjeesee jira jedha. Waboon faallaa kana ammoo haleellaa raawwataa jiru biratti humna mootummaa osuma barbadeessaa jiru. Humnoonni raayyaa ittisa biyyattii lixa Shaggar aanaa Abunaa Ginda biratti ammoo harkatti laachaa jiraachuus himee jira. Walwaraansa giddu galeessaa fi lixatti gaggeessaatiin jira jedheen waboonis injifannoo argadhe jedha. Mootummaanis ammoo gama isaatiin ibsa baasuu itti fufuudhaan tarkaanfii fudhachaa jira jedha lixa Oromiyaatti. Haaluma kana waboon ammoo lixa Shaggar aanaa Abunaa Ginda biratti irraa miseensonni raayyaa ittisa biyyattii baay'inaan hidhannoo guutuu waliin gara waraana bilisummaa Oromootti dhufuudhaan harka isaanii kennataa jiran jechuudhaan beeksisee jira. Walwaraansi jabaachuu yeroo deemaa jiru kanatti humnoonni mootummaa baduudhaan harka isaanii wabotti kennatan kan jedhe waboon tarkaanfiiwwan fudhataa jiruun giddu galeessa dabalatee hanga lixaatti lafoota hedduutti humnoota mootummaa barbadeessaa akka jiru kan beeksise. Kana malees ammoo waboon lola ulfaataa guyyaa lamaaf walitti dhaabuun zoonii kibbaatti gaggeesseenis injifannoo guddoo gonfatee akka jiru kan hime. Waboon zoonii kibbaa kaleessarraa kaasuun godina Booranaa aanaa Wacaalee gandaa Qoranaa Jidhoo jedhamutti tarkaanfii laaleessaa humnoota mootummaa irratti fudhatee akka jiru beeksisee jira. Tarkaanfii kanaan diina kaan akka baala mukaatti harcaasuudhaan kaan madeessee baqachiisus beeksisee jira. Walwaraansichi dhaabbanne waboo fi mootummaanis gamaa gamana dhaabbatanii ibsa laachuu kan itti fufan injifannoos ammoo wal gubbatti argachaa jiraachuu isaanii jabeessuudhaan himuu irratti argamu. Lixa Wallaggaa aanaa Lataasiboo keessattis humnoota mootummaa ergamtoota bilisiginna barbadeesseen jira kan jedhe giddu galeessa Oromiyaatti yoo deebi'us giddu galeessa lixa Shaggar aanaa Meettaa Roobiitti humnoonni mootummaa harka laachuun isaanii ammoo kan himame. Humni kun mooraa isaanii cabsuudhaan ammoo botti makamaan kan jedhe waboon kanaan injifannoo jechuudhaan haleellaa raawwataa jiru giddu galeessaa fi lixa dabalatee lafoota hedduutti itti fufee akka jiru waraanni bilisummaa Oromoo waboo yoo beeksisu, raayyaan ittisa biyyattiitis gama isaatiin ammoo garee shanii irratti tarkaanfii fudhataa jirru jabeessinee itti fufnee jirra jechuudhaan aanaa Jardaagaa Jaartee keessatti injifannoo gonfadheen jira jechuun yoo beeksisu. Waboon ammoo goleelee Oromiyaa mara keessatti diina koo barbadeessaan jira jechuun innis injifannoo argachuusaa beeksisee jira. Mootummaan Oromoon bilisoomsaa fi Oromoon bakka bu'ee akkasuma ammoo qabsoo bilisummaa uummata Oromootiin dhufe tiksaatiin jira jedhu yeroo ammaan tanaatti bara maaliif walgahii hafte jedhanii nama itti ajjeesan irra gahanii jiru. Yeroo ammaatti walgahii irraa hafuun kan hidhaaf nama adabuu fi akkasuma ammoo maallaqa nama adabsiisu otoo hin taane
kan lubbuu aarsaa nama kafalchiisu ta'uun mul'ataa jira. xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammadis bara maaliif ammoo walgahii hafte jedhanii nama itti ajjeesan irra geenyee jirra jechuudhaan biltsiginnaan nama walgahii isaarra hafe ajjeesuudhaaf yeroo ammaan tana otoo if duuban deebi'in guyyaa adiin otoo halkan hin ta'in ammoo itti dhukaasuun ajjeesaa jiran jechuudhaan ergaa isa ga'e uummata biraa bifa addaatiin maxxansanii jiru. xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad akka jaanitti Harargee lixaa Habrotti itti aanaan bulchaa ganda walgahiirraa maaliif hafte jechuudhaan manaa gabbaasee rasaasa lamaan akka ajjeese ragaa nama ijaan argeetii fi ogeessa fayyaarraa argameen ni mul'isa jechuudhaan kan himan. namni kun ammoo kan ajjeefame kaleessa akka ta'es himanii jiru. badii takka malee ammoo sabsabaarraa maaliif hafte jechuudhaaf ammoo abbaan araddaa rasaasaan ajjeese. iddoo yakkisuu kanneessaan kun itti ammoo godina Harargee lixaa aanaa Habroo Araddaa 19 ganda Sheek Muhammad Rashad yookiin ammoo ganda Ahmad Xiqqaa Sheekaati kan jedhan obbo Jawaar Mohammad. ergaan xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Mohammad ga'e kun ani hojjataa hospitaala Galamsooti kan jedhudha. aanaa Habroo Araddaa Quufaa bakka jedhamtutti ammoo itti aanaan bulchaa gandaa nama maqaan isaa Dammaqsaa Mohammad jedhamu ganama subii maaliif kaleessa walgahiirraa hafte jechuudhaan mana baasee rasaasa lamaan dhihe ajjeese. suuraan isaa kan armaan gadii kana ummanni keenya akkana keessa jira quba qabaadhu jedhamaa jira jechuudhaan namni walgahii biltsiginnaarraa hafe ammoo bara kana keessa maallaqaan kan adabamu akkasuma ammoo kan hidhamuu fi reebamu otoo hin taane kan lubbuusaa qaalii dabarsee kennaa jiru jechuudhaan haala ummanni isaa keessa jiru xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad amman tanas baasuu itti fufanii jiru. gama biraatiin ammoo poolisii harmee takka tumus gammaxxansuudhaanis haala abiyyiiti jedhanii ni jiru. kun poolisiin haala kana fakkaatuun akka nama dorgommii buunyaa irratti hirmaatetti ammoo harmee biyyattiidhaa raasaa jira. raasuu qofaa miti ammoo kabalaa fi dhiitichoo fi akkasuma ammoo boksiidhaan tumuudhaanis ilkaanii fi dhiigatii facaasaa jira jechuudhaanis obbo Jawaar Mohammad roorroo humnoonni mootummaa biyyattii ministeera muummee Abiyyi Ahmad jalatti ammoo nagaa eegsisuudhaaf bobba'an itti jiran mul'isuu itti fufanii jiru. gocha kanaanis gocha biyyiiti kan jedhaniin ammoo haalli kun haa dhaabbatu jechuun obbo Jawaar Mohammad gaafatanii jiru. ministeerri muummee Abiyyi Ahmad gara aangootti erga dhufanii humni nagaa eegsiftoota mootummaadhaa gochoota garaagaraa mana hidhaa keessaa baasanii akkasuma ajaja mana murtii tokko malee rashanuu dabalatee dhabamsiisuudhaa fi akkasumatti illee ammoo tumanii ajjeesuu dabalatee hedduu raawwachaa akka turanis yeroo garaagaraatti ka'aa kan ture. obbo Jawaar Mohammad san hundumayyuu baasaa kan turan amman tanas irraa duuban deebinee mootummaa biltsiginnaa qabuun muddamsiisuu irratti argamu. gocha humnootiin nageenya mootummaan bobbaasuu uummata irratti raawwatan obbo Jawaar Mohammad jala buudhaan akkuma kanaan duraatti guyya guyyaadhaan bifa addateen saaxiluus itti fufaniiru.